Lafa jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u jecha har'a gaaffiin jalqaba irratti isiniif deebisuu barbaadu piliis lakkoofsa bilbilaa jettanii baay'een keessan gaafachaa jirtu lakkoofsa bilbilaa koo isinii kenna. Itti aansuun immoo sa'a kun akkuma argitan viidiyoo kana galgala keessa sa'aatii 12 walakkaa ta'ee jira. Kunoo qophaa koo kusuusedhee natti qorreetiin taa'aa jira jechuudha kun galgala. Abbaa warraa hojiitiin galleegaa jira. Achumaan utuun taa'ummoo isaa maaliif gaaffii lakkoofsa bilbilaa kee jedhuu fi akkasumas immoo oolmaa koo guyyaa har'aarraa xiqqoo ishee maaliif faamiliif hin qoodu jedheetiin dhufe viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa hundi keessan warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaa jalqaba irratti warra lakkoofsa bilbilaa jettaniif. Yeroo baay'ee lakkoofsa bilbilaa koo isinii kennan ture keessaan baay'een keessan kan qabattanii dhuftanii na dubbisaa jirtu kaan keessan immoo irra deebii gaafattan warra viidiyoo seeraan dhaggeeffannee hin hordofne jechuudha. Kanaafuu haga xumuraatti dhaggeeffadhaatii waan gaafachuu barbaadanii gaaffii keessaniif deebii lakkoofsa bilbilaallee argachuu dandeessu jecha. Lakkoofsi bilbilaa koo isuma Dubaayitti itti fayyadamaa ture teelegiraamii immoo wasaappiitiin na argachuuf ida'uus 971 irratti na dubbisuu fi gaaffii barbaadan na gaafachuutii dandeessu jechaati. Gara oolmaa koo guyyaa har'aatti yeroo isinii darbu har'a qaaraa abbaatiin olee jechuudha. Qaaraan kun egaa kanaan dura bonaa fi ganna firii godhataadhaan amma immoo akkuma daraaree jirutti saamunaa tokko na go'e bishaan saamunaa qabu warri gibbii keessaa biqiltuu garaagaraa qabdanii ittiin naqina baay'ee tokko hin balleessaa jechuudha. Saamunaa keessaayyuu waan saamunaa kana laargoo maal iseedhaan kana biqiltuu garaagaraati kan inni balleessu. Of eeggannootiin biqiltuun akka kanaa immoo baay'ee tokko nama marara biqiltuun kaamoo baay'ee tokko nama marara. Akkasumallee qoqqofforuu nan jaalladha ganin tala qotee bulaarraati. Dhalattee waan ta'eef asii immoo kaasee gara biraa geessee dhaabuu fi achii booda bishaanitti naqa. Bishaanitti naqee hin deebi'uu kan jedhu walumaan ilaalla. Kunoo akkuma firee godhachuu jalqabe. Rabbee egaa hinuma deebi'a jedheeni kunoo bakka kanatti kanan qofforee qopheesseetii jiru jechuudha. Isaan kun duraanuu asuma jiru garuummoo isa garasitti saamunaan balleesse as kana fidee bakka kana dhaabuutiin barbaade achii booda bishaanitti naqee ulaagaa jiru hundumaa guuteemee hin badamoo akkam ta'aa kan jedhu baay'ee tokko nama marareen biqiltuu baay'een jaalladha. Yeroo ammaa kana egaa haala gabaa isa beekutu beeka. Anillee waakkachuu washakkachuu akkas ta'e sana ta'e jechuu hin jaalladhu. Jiraate dhibee immoo dhibeetti nuuf amansiisutti jarjara. Innaa qaaraa gabaa keessatti jechuudha wanti na ajaa'ibu gumaa afur jechuudha. Gumaa afur asiifachuu irra galagalchanii birrii 20 gumaa 8 immoo yoo ta'e birrii 40 akka kanaatiin bitamaa jechuudha. Isheen xixiqqoon tokko immoo baay'ee kan nama gubdu waqa laalee maal jedhu maqaa ishee xiqqoon tokko irtee ishee akka biyya arabaa sana. Mana na turetti baay'ee bituu xixiqqoo qaqal'oo wayii tokko jirti. Isheen immoo xiqqishoon tokko yoo lakkaan gumaa 5 kan hin taane 50 baati jechuudha. Isa kaanirraa adda isheen immoo. Innaa qaaraa akka kanatti waddadee jiru irratti as kanatti kunoo akkas ta'ee shunkurtiillee akkuma jalqaba irratti argitanii qullubbii adii sanaa achi keessaatii nan baase isas bishaanumaaf saamunaatu walitti itti balleesse. Achi keessaa nan baasee gogsee irraa kukkutee immoo itti fayyadamuu hin danda'amu bishaan lafatti itti nam'ee tortoree balleessuurraa jedhe achi keessaatii yaaseetiin ture. Kun egaa bakka kanatti qaaraa qofforeetiin dhaabatii jechuudha. Bakka sanaa buqqisee asitti bishaanitti naqee nan ilaalan qabatamoo hin qabatu kan jedhu garuu lafti lafa bonaati. Bishaan immoo waan jiruudhaafi nan ilaalaa nan yaalaa otoon ilaaluu akkasuma duratti daraaraa qabatee baduu isaarra hidhee kun akkasittiin qofforaatii jira jechuudha. Wanti hundumtuu yeroo akkasii otoo lafti jiraate gibbii keessatti bishaan kan jirudha yoo ta'e baay'ee tokko nama fayyada. Wanti hundumtuu gabaa shunkurtiin dinnichi qaaraan maal yeroo gabaa ta'u akkam akka ta'e gasiniyyuu ni beektu. Dinnicha shukkar dinnichi moo shukkar dinnichi tambii kan garuu dinnicha dheeraa sana bituu camcammees jedhu ni beektu dheetii yaada kaleessa jechuu gabaa kaleessa irratti kanan arge gumaa 4 walirra kaaniitu birrii 1dha. Birrii 1 malee hin ba'u. Inni birrii 50 ba'u immoo ishee dudduutu coolidduu ishee isarraa gurguramee umiifaa maddaarabaa jalatti hurgufaan isaa cafalleqamee ishee akkasii yoo ta'e birrii 50 isinii kennu kan kanarraa hafe gurguddaa immoo gumaa 4 walirra kaaniitu birrii 1dha dinnicha sanaa jecha.
እና waan akkasiitu jira. Warri gibbii qabdanii lafa tirfii qabdanii waanuma kamiyyoo ta'e keessattuu kan keessanidha yoo ta'e akkas xiggii jala naannooftanii qoffortanii utuu waan akka qullubbii, qaaraa, dimbilaalaa, musubilaa, xeenaa addaamiyyuu kaan immoo maal jedhamayyuu jira baalli tokko. Waan akkas akkasii dhaabaa isiniin jechaatii kunoo gaa bakka kanaa qoraamaatiin jira. Waan akkasiin baay'een jira. Hojii kam keessaa qofforaa waan akkasii kana otoon itti hojii makoo ta'e hojii koo dhaabbataa ta'e baay'ee tokko natti tola. Kunoo akka kanaatti bakka sanaa buqqisee as kanatti tartiibaan dhaabee isa booddee bishaanitti nannaqee immoo hin deebi'amoo inni daraaraan isaa irratti cooliguu barbaade sun firii godhatamoo akkamii kan jedhu walumaan ennaa warrachi firii sana argu taasisuu. Jettaatii olmaan koo guyyaa har'aaga kana fakkaata warri lafa bitanii lafa duwwaa. Yeroo mana ijaaranitti immoo manni akkasuma meedaa habaxallaa keessa dhaabbatee nama dabbara. Biqiltuun akkasii yoo jiraate baay'ee tokko bareeda. Biqiltuu tokko ishee bituuf amma agam akka ta'e tonsinitti himee guutii jettu jechuudha. Innaa waan akkasii bishaan jira taanaan yeroo lafa duwwaan ta'u yoo nama qabaattan yaada wal jijjiiraa biqiltuu kanaa dhaabiiwwan baay'eetu jira. Bunallee dhaabuu, maangollee dhaabuuni, appiilii dhaabuuni waan baay'eetu resumatu deebi'ee hatirii ta'e gibbiillee bareechaa wanni akka ruwaa gaattiraa hababaa garagaraatu jira jechuudha. Gibbii keessa kan babbareechu isa kana akkasiniif dhaabanii maatii keessanitti hubachiisaa yaadachiisaa siniin jechuutii barbaadeen kun ogaa akkuma argitanii qofforee ciree booda amma kana agaa itti naannessaatiin jira jechuudha. Agaa itti tartiibessaa jira. Agaan kun yeroo mana ijaarame irraa hafedha. Agaa isatti hirfee irraa hafedha. Manni inni na fuulduratti iddoo feerroon itti hirkatee jiru kanatti argitan immoo kan ollaa keenyaati jechuudha. Mana ollaa keenyaati. Agaan kun immoo kan keenya kan manarraa feesuma jidduu nam'ee jira. Kana boodas keessatti mana ijaaruun hin jiru. Duubaanis fuulduraanis xibbibbi xiqqi jedheetu jira. Hin ganna ta'e, hin gurgurra ta'e, hin beeku maal takka ta'u agaan kun booda. Garuu dura bitamee dhufe. Bitamee dhufee manni ijaaramee xumurame immoo kunoo bakka kanatti tirfii ta'ee hafee ani immoo xixiqqoo ishee keessaa funaanee kunoo bakka qaaraa kanaattiin itti axirii ijaaraatii jira jechuudha. Firii haa godhatudha. Isinis itti jettu fa'a. Haa guddatedha. Qoffortee kan balleessitu handaaqqoon illee hin jirtu. Bakka handaaqqoon jirtutti waan akkasii xiqqoo isheen immoo qoffortii waan ta'eef turuu dhiisuu danda'a. Garuu fuuldura kanatti handaaqqoollee nan fidaa jedheetiin karoora qaba. Warri handaaqqoo horsiisaatii jirtan handaaqqoo faranjii ishee buphaa buustu sana wantan gochuu qabu muuxannoo qabdan irraas immoo suma koomintii jalatti naa qooda. Hin beeku waan ta'eef ganaanan jalqaba dheetii yaada. Akkasumas immoo horsiisan lukkuu kan yeroo jalqabanii bakka deemanii buufata fayyaa ishee deemanii qoratanii maal jedhaniitu jira jedhanii gara sana deemee ishees immoo fidee waliin gibbii kana keessa odeessaa mari'achaa haala jiruuf jireenyaa wal gargaarree achi bunnamoo akkamii buphaa kanan buustamoo kan jedhu waliin dudubbanne dheetii yaadaa jira. Killeen egaa tokkoon ishee meeqa akka taate garaagarummaa qaba. Garuu akkuma biyyaattis ta'e hin beeku. Garuu as kanatti tokkoon ishee birrii 22 jechuudha. Inni kan faranjii soonii inni deemaan soonii tokkoon ishee birrii 20. Kanaafuu qimamocha yeroo galtan hojii baay'eetu jira. Xiqqoo ishee maallaquma ittiin jalqabantu aalduree namatti ta'a. Xiqqoos kan taalenjii nama godhu isaan alatti hojii baay'eetu jira. Hojiin lukkuu horsiisuu kunillee baay'ee filannoo namoota baay'ee ta'etu jira waan ta'eef sanallee galtanii hojjechuutii dandeessu. Mana ishee ijaartanii itti bal'istanii baay'inaan hojjechuutii dandeessu. Jabaadhaa hojjedhaa. Gaafa galtan immoo waan akkasiillee odeeffannoo qabaadhaa hordofaatii. Yeroo galtan immoo gara hojii isaatti galuutii dandeessu. Ani baay'eellee intinaa jechuun barbaadu maaliif bakkillee hin jiru. Akkuma argitanii biizii ta'eetu jira. Anis immoo hin beeku akkasumaraa garuu xiqqoo nayyaa. Akka viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa lakkoofsa bilbilaa warra na gaafachaa turtanii isinitti himee jira. Viidiyoo haga xumuratti dhaggeeffadhaa yoomumayyuu. Viidiyoon daqiiqaa 10 dheeraan jedhamu baay'ee wayii sirumatu jarjara malee waan isin fayyadammoo isin jala darbuu danda'a waan ta'eef haala kanaatiin qabatanii 971 69 25 36 96 irratti na gaafachuutii dandeessu.
meeshaalee mana keessaas ta'e keessumattuu naannoo na jiru jirtan yoo jiraattan like share godhaa. Hagan deebi'ee dhufuutti nagaa ta'a. Baay'ee.